gammachiistee mana baafte waan ta'eef. Kana jennaan ciqiin this is the big point in relation. Wallahi laazim dagachuun qabdan akka qoosaatti wannan sinitti maaru kuni waan isin barumsa irraa fudhattanii jechuudha. Jiruu keessan ittiin bareeffachuuf deemtanudha. Eenyuun miira keessa galchuu hedda, eenyuun miira keessa galchuu hedda. Siika tokko qabii fidiiti mee maqaan nutti hore. Inna kanan sinin jedha. Ammas yeroo inni hiriyoota isaa fudhatee dhufe jechuudha. Yeroo inni hiriyoota isaa fudhatee dhufe, yeroo inni maatii isaa fudhatee dhufe, yeroo inni nama kooti jedhee inshaallah nama dhiisi saree alaa fudhatee dhufe kabajjee fi yoo sila walloliisa qabaattan jechuudha keessoo keetti gadi dhiibbattee yoo sila waliin ooddanii jiraattan jechuudha. Yoo sila wal asqayyamtanii jiraattan yoo sila wal taqayayyamtanii jiraattan walitti aartanii jiraattan yeroo hiriyoonni isaa dhufan yookaan yeroo inni maatii isaatii wajjiniin dhufe yookaan inni nama kooti jedhee nam tokko fudhatee dhufe inshaallah namati beektu ta'ee nama ati hin beekne ta'ee fudhatee dhufe namni maqaa keetiin galata waan ta'eef kabajaa kennitee fi gammachiistee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatuh najiyyee gammachiistee kabajjee fi waan mana keessa jiru dirqama waan gaarii waan guddaa waan tokko dhaqeeti fidiisiin jedhaan jiru waan mana keessa jiru inshaallah buna gurraattii maan ta'een buna gurraattii danfistee gadi fiddee mana urgeessitee bishaan dhiyeessitee waan mana keessa jiru inshaallah shiroo maan ta'een baxabbaxxee fiddee dhiyeessitee nyaachistee obaastee fuula gaariin keessummaa sana kabajjee isas kabajjee keessummaa biratti deemeera taanaan subhaanallah dhiirri hamii jaallatu battaa haadha manaa namaa. Gadi baanii maal jedhu maasha Allah tabaarakallah aboo haadha manaa ikilee kun akkamitti kabajaa namaaf qabdi bar nama kabajaa qabuudha ulfaattuu akkamiiti nama kabaja qabduudha siin jedha. Isitti gammada abbaan manaa kee yeroo kana yeroo alatti akkana si jaju namni hiriyoonni isaa yeroo si jajan sitti gammadee baqa sitti boona. Amma fakkeenyaaf yeroo dhiirri wal gahanii bar akkuma nuti abbaa manootii keenya haman wal geenye jechuudha. Waa'ee haadha manootii irraa naasa'u bara haadha manaa ikilee akkasii. Abbaan manaa kan keetii yoo ati kabaja isaaf hin qabdu ta'e yoo in arrabsitaan ta'e yoo bilbila isa malee nama biraa sufsiista ta'e yoo rakkoo tokko hin qabda ta'e waan sirra haasa'u waan hin qabneef hin qaanfata mataa gadi qabata jechuudha. Namni yeroo waa'ee haadha manaa haasa'u inni waan haasa'u hin qabu jechuudha. Maaliif tokkoffaati yeroo inni ba'e sagalitti dawwaltee eessa jirta maal godhaa jirta eenyu wajjin jirta sagalee durbaas si bira jira karaarra deemaa jirta moo eessa deemaa jirta mana eenyu jirta maarree jettaan yeroo akkasii. Atoo guggubaanii jirta ibiddarra qabaanii jirta gammachuu kennaafii hin jirtu firiidamii kennaafii hin jirtu maalirraa dubbataree waa'ee keetii yeroo hiriyoonni isaa biraa waa'ee haadha manaa haasa'an inni mataa gadi qabata jechuudha hin gubata keessoo isaatti jechuudha fuulli isaa hin gurraacha'a jechuudha. Maaliif gubata sirraa qaba kaa ati gammachiisaan hin jirtu. Kanaa jennaan gammachiisaanii shakkii dhiisaa yoo isin amantanii haada dheeraa itti hiitanii gadhiistan na amanaa. Deebi'ee dhufa. Maal hattuu yoo ati amantee amaanaa bira kaatte sinattuu bar. Maaltu itti dhagahama beektanii? Anuu hattuu kana iseenuun amantee fiddee amaanaa kana na bira kaatte akkamittiin hataan jettee si hatuu dhiisti. Kana jechuudha. Dhiirri dhiiruma dhugaadha dhiirri bakka deemeetti mumkin qalbiin isaa kan biraa kajeeluu danda'a, ijji isaa kan biraa laaluu danda'a. Garuu yoo ati onnee keessaa bakka guddaa qabaatte waan ammasiin jedhe kana hunda guuttee fi onnee isaa keessaa bakka guddaa qabda ta'e yoo ilaalellee onneensaa guutuudha waan ta'eef kan biraa hin laalu. Kan biraa hin laalu hin deebi'a jechuudha hin rifata. Yeroo akkasitti ilaalee ka'ee cuusi qalbiin waan biraa isa yaaduu barbaadde onneen kan kee fuuliidha ofirraa darbata onneen kee. Na bira jira wallaahi reediin dhagahaa jira dhugaa dhagaa osoo soba ta'e hin sobinnaan jedha. Kanaafuu siniin jedhe. Antiniidha kabajaanii akkuma jirutti ta'ee nyaata gochuun qulqullina eeggachuun shakkii dhiisuun amanamummaan wanni kun misoossoo jireenyaati. Misoossoo jechuun to'oodha isaa to'oo jireenyaati. To'oo jechuun isa manni gojoon tokko yeroo ijaaramu walakkaa keessa walakkaa dhaabamee jennaan mana sana guutuu qabee taa'uun beektanii to'oodha. Wanni kun jechuudha. Qulqullinni amanamummaan kabajaan niciin tirrikii ciqiccii bisiccitii dhiisuun kun utubaa jireenyaati. Utubaa jireenyaati. Jireenya kan kee utubee deema jechuudha. Abadan
lakfoota saatu bakka hammeenyaaf dabarsitanii waliin kennitan. Hammeenyaaf dabarsitanii waliin kennitanu walii bakka namni walitti naara namni yeroo wajjin jiraatu jiruu keessatti namni walitti hin mufata inkaan nama miti arrabni fi ilkeenu walitti bu'aa jiraata. Garuu immoo dabarsee kan hammeenyaaf walii kennu hin jiru jechuudha. Namni hammeenyaaf dabarsee walii kennu hin jiru. Na dhageessanii dabarsitanii hammeenyaaf waliin kennitanu jechuudha. Maaliif waan jaalalli jiruuf, waan kabajni jiruuf, waan ciqiciqiin hin jirreef naafii koo welcome. Waan ciqiciqiin hin jirreef, waan silas wal kabajaa jirtanuuf, waan silas ati caqacaqaanii hin jirreef, waan silas qulqullina ati qabdu mana keetiif qulqullina qabdu, siree keetiif bakka ciisicha keetiif qulqullina qabdu, wanni hundi bakki hundi qulqulluudha. Yeroo gammadu bakkeedha. Gammadee sitti ol gala manatti waan ta'eef si jammar wanni hundi kun jira waan ta'eef yoo walloltanirree ara bismillah ofiif dhiifama si gaafata. Badii keettuu dhiifama si gaafata akkati mufattuun fedhu. Namni wallolaa deebisee of yaadata. Irri nurra sammuu qaba. Nuti iyyuu jarjaree na hiiki asiin bahii achiin bahii jennee dhalaan Oromoo beera Arabaa jalaa laaltee dhiirsa ofii xiqqeessitiini arrabsitiini caqaccaqxii hinaaffaa fi bichaa no Arabni Arabaa kalqaadhuma jaraatu jarrii boombaa godhee rabbi jara kallaqe sagaleen jaraa gadin jedhu yaa walad yaa am bakka wal arrabsu maal jedhu sagalee ol fuudhanii walitti dubbatu akkasi. Garuu nuti immoo fakkeenyaaf namni Oromiyaa keessatti dhalatee guddate namni kamuu jechuudha. Duudhaan aadaan safuun akhlaaqni inni itti guddatu akka inni abbaa manaa nuti haadholii keenya laalaa guddanne ka. Fakkeenyaaf haadha manaa keessan akkamitti abbaa manaa si kabaji? Haati keessan akkamitti abbaa keenya kabajaa turte? Akkamitti nu guddiste? Wanni abbaa manaatiif hojjetamu jechuudha biyyattii yoo yaadattu ta'ee fi wanni abbaa manaatiif abbaa warraatiif dalagamuu fi wanni ijoolleedhaa hojjetamu nyaanni nu waladda. Maaliif beektu? Kan abbaa manaa qobaadha kabajaadha ka. Nugusa ka inni. Nugusni akka nugusaatti ilaalamuu qaba. Bakka dhiirri nugusa. Na amana jaarsi keessan siniif nugusa. Wallaahi laaziim. Nugusummaa sinirraa fedha. Yoo isin akkasitti kabajanii kabajaa fuul kennitanii fi mataatti isin baata. Fedhii waan tokko feetanii irraan dhabdanu. Wallaahi. Waan tokko gaafattanii irraan dhabdanu. Baaba kanaan fedha jettaniini wanti inni sin dhorgu tokko hin jiru. Wanti inni hawaa kadir kan jettu eessa kun diqaalaan. Wanti inni sinirra barbaadee wanni isin isarra barbaadanii dhabdanu hin jiru. Lamin kabajaanii jirtu waan ta'eef he is king naju. Wallaahi laaziim kingummaa fedha bar. Yoo inni kingiin taaneyyuu onnee keetiif kingiidha si booji'ee raami siif mootiidha bar. Siif kingiidha bar namni kun. Si booji'eemi erga si booji'ee kingummaa kana immoo ati tagbaariin yoo agarsiisteeni bar waan facaafatte hammatta bar. Yaani kabaja isaaf kennite irraa argatta. Jaalala isaaf kennite irraa argatta. Amanamummaa isaa kennite irraa argatta. Ela waan facaafatan hammatu bara. Yoo ati callaa xiqqoo tokko facaastee danuu hammattaami akkasi. Yoo ati kabajjeeni kabajaan ati kennituu fi akka inni mataatti si baatu godha. Akka inni ija saalaa bileenitti ija keessa si kaatee ija saasti keddaatu si godha. Bakka si kabaja wallaahi waan facaafattan hammattu waan ta'eefi nama biraayyuu fakkeessuudha jettanii nama bakkee yookiin kabtaamii tokko yookiin immoo nama biraayyuu gabbaraa jirtu madaamiiyyuu gadi jennee kabajnee sagannee fi jiraataa jirra. Ministeriiyyuu dannee bira dalagnee birriidhaa jennee jechuudha jiruu keenya jijjiiru jennee gadi jennee jiraataa jirraami. Yoo jaarsa keenyaaf immoo kabajaa isaaf malu kenninee caqaccaquu dhiisnee amanamummaa qabaannee fi qulqullina keenya eeggannee isaafis seeftii isaa eegnee fi yoo jennee innis sirriitti kana dachaa godhee nu deebisa jechuudha. Inni hin baay'isa nuti inni daana. Inni immoo baay'isee jechuudha tokko lamaan baay'isee afur godhee si deebisa jechuudha. Akkasi. Dhalaanis immoo amma immoo gara dhalaati jechuudha. Warri dhiiraa sirriitti dhaggeeffadhaa. Dhalaa jechuun abaaboodha. Abaaboo tokko fakkeenyaaf yoo kaatee ulaa manaa jalatti dhaabbattee
bishaan itti naqxee ankabaakabdee kotokottee biyyoo itti bubbuttee guyyaarraa jechuudha. Suphitee jechuudha. Biyyoo itti bubbuttee bishaan itti naqxee jettee abaaboon kun guddataa deemtee firii baaftee abaaboo bareedduu sana sii urgooftuu sana baafti. Miti akkuma sana jechuudha dhalaan. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh ililli. Welcome. Inna dhalaanis akka ililliiti jechuudha. Akka abaabooti. Kunuunsa feeti. Nu kunuunfadhaa. Isinis nu kabajaa. Jaalala nu kennaa. Dhiirri kabaja fedhaami. Nuti immoo jaalala feena. Yeroo isin nu jaallattanu isin jaalladha nu jettan. Yeroo gadi baatanii wal galtan. Habibti isin jaalladhettanii addara nu dhungattanii nu bilbiltanii eessa jirtu? Eessa jirtaa? Maal godhaa jirtaa? Kottu gadi baana har'a. Bakkeetti si affeeru. Bakka qilleensa jijjiirachuun feetu hiriyoota keetii waliin deemi. Yookaan hiriyoota kee manatti waammadhu nuuf yaaddanii jettani. Abeet bismillah. Bakka nuti bakka of keenyu dhabna. Akkasii bamanaan kan koona jaallata na kabajaa kunoo akkana naan jedhee jennee odeeffataa oolla. Lamuu bakka manni kun nanqatu gammachuun guutamne jechuudha nuti akka daa'imaati ka. Nuti dhalaa jechuun waa xiqqoo sii nu gammachiisti. Keessattuu nama jaallannurraa. Keessattuu abbaa manaa kan keenyarraa. Yeroo inni waan gaarii tokko nuu ta'e, yeroo jechi gaariin tokko afaan isaatii baate, dacheen kun nun naqabu, nun gahu jechuudha. Dacheen kun nun gahu nutti dhiphatte jechuudha. Maaliifi silaa hin jaallannaani miti anaaf bakka teenshinii barbaaddi dhalaan. Masaajan ta'utaa jirra. Waan teenshin harkaan qabu matinna riizii jirtu na fakkaata. Teenshinii jennaan jettamu. Waan bira lallana ta'utaa wali yookaan. Obboleetti dhiirri jaalala beekuu hin jiramoo. Situ barsiisa kaa yoo inni hin beekne. Yoo inni hin beekne ati hin barsiistaanii. Yoo inni wallaal immoo ittimtaa bakka hirruusaa atiin guutaa si jammar maal jedhe beektaa giraa gonnee jedhu abbaa manaatiin warri afaan amaaraa kun giraa gonnee jechuun maal jechan maayini beektu gartokkee koo jechuudha. Gartokkee jechuun maal inni gartokkeedha jechuudha. Isii malee haadha manaa malee dhiirri gartokkeedha jechuudha. Gaafa haadha manaan dhuftee itti dabalamte immoo guutuu ta'aa jechuudha. Kana jechuun maali? Waanuma hundaan guutuu ta'uudha. Waanuma hundaan guutuu ta'uudha. Fakkeenyaaf hirruusaa situ guutaa. Bakka inni hin qabnetti situ guuta hirruusaa. Yaani fakkeenyaaf yoo inni waan tokko wallaale waan tokko situ guutaa. Waraabbadhee sagalee kan kee jaarsa kootti ergaa natti quufuu barbaada jette. No imaaniyye hin quufu abshir. Maaliif beektaa? Kabajaa siif fedhu waan hunda waan inni isaa fedhu ati guutteefi jennaan na amanii sin intini jedhu sinas qayyamu bakka. Dura maali beektu namarra yeroo waa eegnu nuti fakkeenyaaf nuti warri dhalaan immoo rakkoon keenya guddaan maali seetanii irra eeguu malee noo maal taaneefi jennee of gaafachuu qabna. Noo kabajaa inni fedhu kana kennaafi jirraa. Dhiirri akkas gochuu qaba. Bakka waanuma dhiirri stroongii ta'eef yookiin immoo dhiirri nurra jabaa ta'eef iyyuu dhiirarra qofa eegna nuti. Dhiirarra qofa eeguu hin qabnu. Nuti asii kenninee jaalala jechuudha. Waan inni barbaadu jechuudha. Kabajaa inni barbaadu sana nuti asii kenninee fi irraa malsii eeguudha kan nuti qabnu. Malee ati immoo asii kenniteefi jennaan dhiirri hoolaadha bara. Karaa ati fuutee deemterra deema bara. Karaa ati fuuteerra, karaa masmarii ati godhatterra si waliin deema. Maaliifi nuti yeroo baay'ee maal goonaa fiilmii kana laallee yookaan jireenya nama biraa laallee yookaan jaalala nama biraa laallee yookaan immoo feekiidhaaf isa fiilmii fiilmii irratti wal jaallatanii wal kabajanii uummataadhaan walii gaggaragalan kana laalleeyyuu akka sana nuuf ta'u jaarsi keenya feenee irra eegna. Akkas qofa osoo hin taane anuu maalan ta'aafi jira? Kabajaan fedhu kennaafi jira? Jaalalli fedhu narraa argataa jira? Waan inni barbaadu kana anguutaafi jira jedhanii if gaafachuun nurra jiraatan warri dhalaan. Yoo nuti waan inni barbaadu kana guunnee fi waanan siniin jedhe poointii arfanan amma sinii hime kana goone na amanaa yoo jaarsi keessan jechuudha maaluma argattee gorsuma akkamiitu si qunnamee ati nama addaa taatee mindinoo tsabaayish taqayyara annamuma bakka nama akkam fedhu reefan argadhaa yoo inni siniin jedhin kottuutiin akkumadhu. Mee waanan siin jedhe poointii arfan kana guutiiti jechuudha.
kottuuti na kuma dhude bisiti sidu lakki sirri hin jirtu ritin ngorsini mali wannati jedhiti kottuuti na kuma dhu wallahi nama addaanatti taate siin jedha dhanaa nam fedhu dhalaa akka keetii miti maal siin jedha keessattuu amanamummaa kabaja qulqullina ciqiciqii dhiisu bakka yoo inni si barreessiif hin caqacaqin isa yummoo keessattuu amma manaa si biraa gadi ba'ee sagalitti hin dawwalin hiriyoota isaa bira raahessuu dhaqe yeroo inni manaa deemu asiifataa godhiite jechuudha offisii dibsiisii shittootti dibi akka dhiirri hundi duuba laalte jechuudha kunooti laa jaarsee kelee asiin darbeera keleen ko asiin darbee kee argitanii shittoo isaa akka jedhanu jechuudha shittoo ajaa'iba isaatti dibiiti uffata ajaa'iba isaatti uffisiiti baay'ee habiibi jedhiiti geggeessiini yeroo inni deemee bashannanee hiriyoota isaatii wajjin qilleensa fudhatee deebi'e immoo gammachuudhaan simadhu bas yeroo gammachuun simatte inni nuu jechuudha wanti inni sirra barbaadu kana waan ta'eefi kan biraa si laaluu si yaadaa siin jedhee na amani sa'aatii 2 fi sa'aatii 3 fi hiriyoota isaatii wajjin bashannanuu dhaqe si dawwala gidduu waluu illee isaami jechuudha waa'in keetii isa yaachisee durbi biraa duuka laaluu qofa miti bar amma isii biraa gadi ba'ee osoo isii caqacaqxuu manaa jechuudha uffu jedhee jechuudha yaa rabbi mana kana keessaa yoo man gadi ba'aa jedhee fiigaa gadi ba'ee duuka bilbilti dhibba jechuudha ammas bilbiltee lubbuu itti xinneessitee jechuudha marartee jechuudha mararamee jechuudha sila hiriyoota isaatii wajjin isa bashannanuu dhaqe dhiisee hiriyoonni kan koo yoo fuula koo argani maal taate naan jedhee hiriyoota isaa dhiisee bakka biraa ba'ee qophaa ta'aga maaliif ati lubbuutti xiqqeessaa jirta ka sagal dawwalteessa jirta eenyu wajjin jirta maal godhaa jirta yoo ati immoo dhiisteenii firiidamii kenniteef yoo haada dheeraa isaatti ta'e gadhiistaa siin jedhee firiidamii jechuun haada dheeraatti hiikanii gadhiisudha jechuudha haada dheeraa sana jechuun yeroo deemee yoo daangaa darbuudhaa jedhee haada sana qabee deebisa jechuudha firiidam jechuun kana firiidamii jechuun haada dheeraa jechuudha dhageessanii yeroo inni bakka dogoggoraa deemuudhaa jedhee osoo ati amantuu sinii himee bara fakkeenya irraa fudhadhaan siniin jedhee obboleettii koo dhiiran jedhinii saree jedhii tokkodha irra dhiisii ilaan warra akka kan keetii kanalaa kan amma jireenya ofiitti xanqii ta'ee jechuudha sammuu ofiitiin jechuudha amma fakkeenyaaf siifan shawaa mumkin ati dhibee qabda ta'a rakkoo qabda ta'a waan dhiiraan saree jetteef hin qabda ta'a sababa gahaa ati waan argite irraa yookaan immoo waan si mudate tokkorraa jechuudha garuu namni hundi tokko miti dhiira sanarraa eeguun dura ati rakkoon kan koo maali ammaalitti balleessinaani maal narraa dhabe anaa amalli koo akkami anoo nama akka dhiirri fedhu anoo nama akka namni ni fedhu jedhiiti if gaafadhu gadaantummaan isin ittiin dhagahamin jaalala keessan ibsachuudhaaf kabajaa isaaf kennuudhaaf kun gadaantummaa miti bara wal kabajuudha kuni of kabachiisuudha daangaa namaa eeguun daangaa ofii kabachiisuudha ati kabaja feeta taanaan kabajamuu feetaami hiriyoonni kan kee yeroo dhufanii mana kan kee dhufanii akkanis kabajee kabajaan si keessummeessee hiriyoota kee biratti ija jaalalaatiin si laalee ija kabajaatiin si haasa'ee waa'ee kee waan gaarii haasa'u hin barbaaddaami yeroo hiriyoota isaa biraatis akka kana ta'e ka waan inni sirra barbaadu sana ati godhiiti waan irra barbaadu sana ati godhiifiiti sana booda irraa eegi anoo nama akkamitti jedhanii of gaafachuun gaariidha dhiirri sareedha dhiirri akkasiin ta'u dhiirri akkas na godhee dhiirri akkana jedhanii dhiira hamachuurra dura ofii dhiirri ani akkamii nama akkamiiti jechuun gaariidha yoo ati nama akka dhiirri sun fedhuu taate yoo kabaja sana osoo ati kennituu fi dideesi tuffate yoo osoo ati amantuuni siif amanamuu dide osoo ati amanamtuu fi yoo ati dhiira biraatiin guyyaa tokko dogoggortee osoo inaasa'een haayisiin jala misenjariidhaan haayisiin jennaan dhiirri biraa ati jaarsa keetiif bira jiraattee bira jiraachuu baattee inni si bira jiraatee si bira halaala jiraatee amanamummaa guutuu isa rabbiin si argu qulqullummaadhaan amanamiif. Abbaan manaa kootii na bira jira isa biratti lakki namaanii naasa'u jettee inni si biran jiru lakkoon qabu lakki ittiin dabbaramaa jira dhiira biraatti hin dabbarama jettee abbaa manaa keen qomatiin gaafa inni waan biraa irra neeginis
جتشو بربادي تاني تنشن تاني كومنتين عني إفما إننا وان أكسيتن سنين جدا نمني توكو وان أوفيساتي فجأسي wanti ati jette akka jirutti ta'ee dhiirri hundi osoo hin taane baay'een rakkoo cimaa qabu. Dhiirri rakkoo cimaa qabu rakkoo qabu hin jiru jechuu kiyyaa miti bar. Dhiirri rakkoo hin qabaa garuu immoo nuti dhalaanii dhiiraaf jireenya keessatti parsantii 100 keessaa parsantii 75 nuti dhalaatu jireenya keenya irratti hojjechuu qaba. Nuti dhalaatu jireenya kan keenya qabata. Nuti dhiira keenya qabata. Jaarsi keenya erga dhufee nu filatee nu jaallatee nu fuudhee kan immoo jireenya keenya immoo qabatu nuyi. Dhiira kalaas nikaa yoo ta'e harka dhiiraa jira. Dhiirri jechuudha fakkeenyaaf hojjetee maallaqa fidee kunoo maallaqni jedhee fidee darbatee deemu jiraachuu danda'a. Gadi bahee dhaqee waan biraa yaadu jiraachuu danda'a. Ati garuu jabduu intalaa yoo taate parsantii 100 keessaa 75 situ jireenya mana keetii irratti dalagata. Parsantii 100 keessaa 75 jiruu kan kee kan marra'u si'i. Marra'u yeroon siin jedhu kana godhi sana godhi kottoo siin ba'i kottoo siin gal jettee isa marra'uu osoo hin taane abbaa manaa kee marra'uu osoo hin taane isa ajajuu osoo hin taane jireenya kan kee qabachuu irratti bilxatiidhaan jechuudha. Haxxummaadhaan gobazummaadhaan jabduu ta'uudhaan jireenya kan koo fooyya'ee karaa kanaan deemuu qaba. Jireenya kootiif akkas nama jabduu akkasii ta'uun qaba jettee yaaddee kan bultii kan kee qabachuu danda'u si'i. Kanaa jennaani rakkoo osoo inni qabu rakkoo qaba inni jedhanii isa qofatti murteessanii parsantii 50 ta'uu kan qabu dhiira Oromoo biratti miti. Na amanaa abadan an parsantii 50 nagaa taanaan inni immoo 50 ta'uu qaba jettee dhiira Oromoo tokkorraa hin eegin. Yoo biyya faranjiitti dhalatee guddate kan ta'e malee. Maaliifan siniin jedha beektanii? Maaliifan kana siniin jedhe beektu? Dhiirri keenya astadaadagii itti guddanne qabna nuti. Oromoonni biyya Oromiyaa keessatti Itoophiyaadhuma waliigalaa keessatti nuti guddisni keenya kan biyya faranjiitiin wal adda. Abbaan keenya haadha keenya osoo ergatu ilaalaa guddanne. Osoo tumuu ilaalaa guddanne. Caanaan mahabarasabii nuti keessatti guddanne naannoonni nuti itti dhalannee guddanne jechuudha. Caanaan jira. Fakkeenyaaf dubartii gadi qabuun kun ilaalcha akkasii hin jira. Biyyi nuti keessatti dhalannee guddanne jechuudha. Ilaalchi dubartiidhaa qabamu kalaas dubartiidhaa mana keessa jiraatti nyaata hojjetti uffata miiccitii kalaas hin jiraatti mana keessa wasa kooftee kan jedhee yaadu hin jiraata. Akkasitti gudda intini sammuu sanatu nu keessa jira sun nu keessaa baduu hin danda'u waan ta'eef parsantii 50 angaarii taanaan 50 immoo inni itti guutee jiraatu jettee yoo dhiira Oromoo irraa kan eegdu taate ati dogoggorteetta. 25 ofirraa fuudhii itti dabaliiti parsantii 75 an jiruu kan koo keessatti gahee olaanaa taphachuun qaba jedhi. Parsantii 25 immoo isaa kenni inni nuu hin sirrata. Na amani 50 ati barbaaddu sanarraa hin fiddaani dhiira sana. Maaliifi akkaataan guddisa keenya ilaalchi nuti ittiin guddannee fi mahabarasabii nuti keessatti guddanne naannoo nuti itti guddanne ilaalchi jarri dubartiidhaaf qabanu gadi aanaadha. Dubartiidha akka ilaalcha jiraatti. Dubartiin mana keessatti guddachuu qabdi. Dubartiin gadi ba'uu hin qabdu. Dubartiin hojii hojjechuu hin qabdu. Dubartiin akkas ta'uu hin qabdu jedhamee biyya dubartiin gadi itti qabamtu keessatti dhalannee guddanne waan ta'eef an parsantii 50 isaaf gaariin ta'a. Parsantii 50 immoo inni gaarii naaf ta'u jettee irra eegin. Batalay nama biyya faranjiitti dhalatee guddate yoo ta'e faranjii ilaalaa guddata. ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው መጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው ባዶነቴ የሚሞላ